Obbo Jawaar Mohaammed fa'aa hospitaala dhuunfaatti akka yaalaman ajaja mana murtii irraa darbe maaliif akka raawwachuu dhabe ajajaan mana sirreessaa Qaallittii qaamaan dhiyaatee akka ibsu ajajame har'as waan hin dhiyaatin hafaniif Guraandhala 18 bara 2013 hidhamanii akka dhiyaataniif manni murtii olaanaa federaalaa murteesse. Gama biraatiin gareen hakiimota hospitaala Laandmaark mana sirreessaa Qaallittii dhaquun Obbo Jawaar Mohaammed fa'aaf tajaajila wal'aansa fayyaa akka kennu manni murtii waliigalaa federaalaa murteessee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase. Falmii dhimma raawwii yaala fayyaa hidhamtoota Qaallittiitti argamanii fi guyyaa 27ffaadhaaf lagannaa nyaataa itti fufan Obbo Jawaar Mohaammed fa'aa ilaalaatiin kan ture manni murtii ol aanaa federaalaa murtiin kanaan dura hidhamtoonni hospitaala Laandmaarkitti akka yaala argatan dabarseetiin ture. Maaliif raawwachuu akka dhabe ajajaan mana sirreessaa Qaallittii gargaaraa Komishiinaraa Girmaa Adaree har'a Guraandhala 16/2013 qaamaan dhihaataniitiin akka hubachiisan ajajeetiin ture waan argamuu dhabaniif jecha bormalee iftaan gaafa Guraandhala 18 bara 2013 hidhamaniitiin akka dhihaatan manni murticha ajajeetiin jira. Manni murtii ol aanaa federaalaa dabalataanillee Komishiinarri Komishinii manneen sirreessaa federaalaa dhaddachatti dhihaataniitiin maaliif murteen mana murtii waa'ee yaala fayyaa Obbo Jawaar Mohaammed irratti kennameetiin ture raawwatamuu akka dhabe akka ibsanillee ajajeetiin jira. Dhaddacha gama biraatiin oliyyannaa abbaa alangaa dhimma Obbo Jawaar Mohaammed fa'aa hospitaala dhuunfaatiin akka hin yaalamne gaafachuuf dhiheesse kan ilaale manni murtii waliigalaa federaalaa falmii bitaa fi mirgaa dhihaate irratti murtee kenneetiin jira. Abbaan alangaa federaalaa gama isaatiin falmii dhihaateen ajajni manni murtii ol aanaa federaalaa Obbo Jawaar Mohaammed fa'aa hospitaala dhuunfaatti akka yaalaman kenne qajeelfama walqixxummaa lammiilee ni cabsa labsii hundeeffama manneen sirreessaa fi seera idil addunyaa seera maandeellaa jedhameetiin beekamuunis ala waan ta'eef akka kuffisamu jechaadhaan mana murtichaatiif gaafateetiin jira. Manni murtii waliigalaa federaalaa ammoo mootummaan hidhamtootaaf tajaajila fayyaa akka dhiyeessu dirqama irra kan kaahame malee hidhamtoonni tajaajila kana akka fayyadamaniif seerri isaan dirqisiisuu hin jiru jedhe. Hidhamtoonni bakka barbaadanii fi nama barbaadan birattis yaalamuu mirga qabu kan jedhe manni murtii waliigalaa federaalaa yaada falmii abbaa alangaa dhiyaatellee kufaa taasiseetiin jira. Qabxii falmii gama biraatiin abukaatonni himatamtootaa dhiyeessaniitiin turan ajajni mana murtii hidhamtoonni kunniin dhuunfaadhaan akka yaalaman kenname ji'a 5 dura waan ta'eef yeroon oliyyannaa itti gaafatamuudha malu darbee waan jiruuf kuffifamaa akka taasifamu kan gaafatan yoo ta'u manni murtii waliigalaa federaalaa garuu kan ilaalame murtii dhiheenya manni murtii ol aanaa federaalaa dhimma yaala hospitaala Laandmaark irratti kenne qofatu ilaalame jechuudhaanis yaada abukaatotaa kufaa taasiseetiin jira. Falmii bitaa mirgaa kan ilaale manni murtii waliigalaa federaalaa qabxii abbaan alangaa federaalaa yeroo hidhamtoonni kunniin gama hospitaalaa yaalaaf deemanitti rakkoon nageenyaa uumamuu danda'a jedheetiin kaase irratti mootummaan nageenya lammiilee tiksuuf dirqama qaba kan jedhe manni murtichaa garuu haalli nageenyaa yeroo amma biyyattiin keessa jirtu waliin ilaaluun akkasumatti mirgi hidhamtootaa nama barbaadan qofaan yaalamuudhaaf qaban osoo hin danqamin akka gareen doktoroota hospitaala Laandmaark irraa hundeeffameetiin bakka hidhamtoonni argaman mana hidhaa Qaallittiitti dhaqanii tajaajila fayyaa kennaniif manni murtii waliigalaa federaalaa murteesseetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.